السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جردن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برتيسا ورما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجار الله كبجادا بكتير تمرس نجاو. إجا دعوتوتن كيا فيديو راه كيستي ونين اسم برتيسو. حالا صورة وقام ميكاندورا واتساب بيدان نما فرقت يوكين باتي ميكاندورا نما فرقت يجودا. حالا بلبل نما سنت رايو بلسو بربادن salphumatti moobaayiluma keessaniin waan ergitaniif san jechuudha icciitiilee keessan nama san biraa balleessuu yoo barbaadan salphumatti balleessuu dandeessan isin barsiisa. Egaa kana yeroo isin hin jechuudha suuraa haa ta'u sagalee haa ta'u barreeffama haa ta'uti waan namaaf ergitan jechuudha yoo nama san biraa balleessuu barbaadan jechuudha isin galee. Fedhu baatii meeqaan dura haa ta'uti fedhu waggaa meeqaan dura haa ta'uti salphumatti jechuudha yoo namni sunni icciitii keenya nu baasa jettanii shakkitanii nama sodaatan jechuudha. Nama sanatti bilbiltanii waan sibira jiru yookiin suuraalee kiyya kan sibira jiru haqii osoo hin taane jechuudha haala salphumatti isinumti jechuudha moobaayila isaa keessaa icciitiilee keessan waan ergitaniif san hunda haquu itti dandeessan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa wanti kun waan baay'ee tokko namatti tolu waan baay'ee tokko nama gargaaruudha jechuudha isin galee. Egaa jireenya kana keessatti waa baay'eetu nama quunnama jechuudha namni akkuma jaalalte jirtu jibbaanis jirti. Egaa akkuma beekamu namni keenya waan ati jaalalaan ergiteef tokko jechuudha yeroo wal dhabbiin xinnoon takka isin gidduutti argamte jechuudha waan ati ergiteef san yookiin icciitii kan keessan meediyaa irratti sheerii gochuu barbaade jechuudha isin galee. Kanaafuu amma booda wanni isin cinqa tokko illee hin jiru jechuudha ofumaaf icciitii namaaf ergitan salphumatti yeroo barbaadanitti nama san biraa reemuu gochuu dandeessan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argu jechuudha laayik sheer waliif godha jechuudha wanni kun waan baay'ee tokko nama fayyadudha jechuudha guyyaa isin fayyadatu sun jira jechuudha isin galee jireenya akkumas lattee isin jee jireenya kana keessatti wanni nama qunnamu rabbi qofatu beeka jechuudha waan isin qunnamu waan hin beekneef jechuudha viidiyoon kun nama baay'eedha fayyada jechuudha kanaafuu laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa jechuudha oromoo silaa gadi wal qabu malee wal qabuun beektanii kanaafuu laayik godha viidiyoo kana jechuudha. Warroon YouTube channel keenya faaroota tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalata argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagtinaadha yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka sin bira ga'uuf mallattoo notification san click itti godhaadha achi booda all kajetturra kayyadhaadha barumsan garraadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha viidiyoolee barumsa irraa argattan viidiyoolee baay'eetu jira YouTube keenya jala seenaadha baradhaadha waan gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessadha maatiiwwan channel keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagtinaadha egaa gamanuma hanga barumsaa hin dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa icciitiilee waatsaappiidhaan namaaf ergitan jechuudha yeroo barbaadanitti nama san biraa balleessuudhaaf jechuudha waatsaappii keessatti galtanii fakkeenyaaf amma ani suuraa kana ergeetan jira jechuudha isin galee suuraa kana balleessuu yoo barbaade jechuudha oowwitu yeroo sanitti balleessuun hin danda'a jechuudha nama san biraa jechuudha isin galee garuu egaa sa'a tokko darbe jechuudha balleessuun hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa yeroo dheeraa ture kana isa yookiin baatii meeqaan dura ergame kana yookiin waggaa meeqaan dura ergame kana haala kamiin balleessuu dandeenya yoo jettan jechuudha fakkeenyaaf nama kanarratti dhahe bakka delete na hunda jechuudha delete for me ka jedhu jira malee delete everyone ka jedhu hin jiru jechuudha isin galee bakka nama san biraayis kan balleessu hin jiru jechuudha. Kanaafuu haala kamiin waan ergine sanii delete everyone goone balleessinaa yoo jettan jechuudha wanti gochuu qabdan jechuudha salphaadha jechuudha asirratti jechuudha wanta namaaf ergitan san jechuudha suuraa haa ta'u sagalee haa ta'u barreeffama haa ta'u jechuudha sa'aatii itti ergitan san sa'aatii namaaf itti ergitan san jechuudha yookiin sa'aatii nama saniif itti ergitan san beekuu qabdan jechuudha isin galee amma fakkeenyaaf ani sa'a waahidaa fi daqiiqaa afuriitti erga jechuudha halkan irraa jechuudha isin galee kanaafuu amma wanti gochuu qabdan WhatsApp keessan keessanii baatanii bilbila keessan matarraan gadi buutanii setting icon setting irratti click ni gootanii achi booda gadanii deemtanii asirratti jechuudha general management ka irratti click ni gootanii achi booda date and the time ka irratti click ni gootu achi booda sa'aatii irratti click ni gootanii achi booda sa'aatii ni guutan jechuudha isin galee sa'aatii fakkeenyaaf sa'a meeqatti ergine sa'a waahidaa fi sa'aatii itti waan san itti ergitan san guutan jechuudha jawwaala keessan irratti jechuudha isin galee sa'a waahidaa fi daqiiqaa afurittiin erga jechuudha. Okay.
Kunoo amma kunis waahidaa jechuudha. Daqiiqaas akkasuma guutan jechuudha. Waan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Haala kanaan amma sa'aatii guutetan jira jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 4 godhetan jira. Danii kilik goona jechuudha. Isin galee haala kanaan sa'aatiin keenyallee asii jijjiirame jechuudha. Ammallee wanti gochuu qabnu asirratti immallee ji'a jechuudha. Ji'a itti argitan sanis beekuu qabdan jechuudha. Diseembar ta'uu, Oktoobar ta'uu, Seteembar ta'uu hundumaa addaan baafachuu qabdan jechuudha. Haala kamii addaan baafannoo jettan jechuudha. Suuraa sanarra dhuftan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa sanarra sana agarsiisuuti. Kinoonni kana jechuudha. Haala kanaan asolitti ji'a itti argitan san jechuudha ilaalachuu dandeessan jechuudha isin galee. Kunoo amma kiyya Diseembar keessan erga jechuudha. Diseembar baatii kunoo amma kiyya dide. Kunoo amma suuraa kii kana jechuudha Diseembar 5. Kunoo amma suuraa kii kana Diseembar gaafa bulii 8 erga jechuudha. Amma wanti gochuu qabdan jechuudha Diseembar guutan jechuudha yookiin ji'a itti argitan san guutan jechuudha. Amma waan Diseembar ergeeffan Diseembar guututti jechuudha isin galee. Diseembar 8 ammallee wanti koonu yeroo haala kanaan ji'a itti argitanii fi sa'aatii itti argitan guutan jechuudha. Of duuba ni deebitan kana keessaa ni baatanii achi booda deebitanii waatsaappii keessarra galtanii achi booda nama waa argitaniif sanarra ooltaniiti fakkeenyaaf suuraa asirratti isinitti agarsiisuun jechuudha. Kunoo kana jechuudha. Amma harkaan gadi ni qabdanii bakka dileet koona kilikni goona. Kunoo amma akkuma asirratti argitan dileet everyone kan jedhu dhufee jira jechuudha isin galee. Nama san biraayis na biraayis akka badutti jechuudha. Akkuma immoo silatti argitan sana immoo silatti of biraa malee nama san biraa balleessuu hin danda'uun ture jechuudha. Amma garuu salphumatti sa'aatiin itti argisanii fi ji'aan itti argisan guutuudhaan jechuudha salphumatti nama san biraayis balleessuu danda'eetan jira jechuudha isin galee. Haaluma kanaan delete everyone kan jedhu kilik gootanii balleessitan jechuudha. Iccitii keessan nama san biraa balleessanii jirtan jechuudha isin galee. So'aan barreeffama haa ta'u sagalee haa ta'u iccitiilee nama san biraa qabdan hunda haala kanaan salphumatti jechuudha. Sa'aatii itti argitan san ilaaluudhaan akkasuma guyyaan itti argitan san ilaaluudhaan jechuudha ji'a itti argitan jechuudha. Salphumatti nama saniin waan itti bilbiltanii waan si biraa qabu hunda of biraa balleessi jechuun osoo hin taane jechuudha. Harkuma keessaniin jechuudha salphumatti jechuudha mobaayila nama sanii san keessa iccitiilee keessan hunda balleessuu dandeessan yookiin balleeffachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoolee keenya laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Barumsa birooti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.